kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoodha. Wanni nu mootummaa Itoophiyaadhaa gaafannu mootummaan Itoophiyaadhaa akka obboloota keenya irraa intarneetaa fi tajaajila telefoona harkaatii fi telefoona manaa banuu isa gaafanna. Akkuma hundi keessan beektan addunyaanis quba qabaattu kaampeenii kun eegalame. Afaan beeytaniin afaan kamiinuu afaan Arabaan isaa ta'uuti afaan kamiinuu jechuudha. Obboloota keenya kibba Oromiyaa jiran Gujii fi lixa Oromiyaa jiran Wallaggarraa akka intarneetni banamu kabajaan mootummaa Itoophiyaadhaa gaafanna. Keessattuu yeroo dhukkubni koronaa vaayirasii biyyoota guddatan kan dandeettii fi teknooloojii qaban kan muuxannoo qaban hunda isaanii irratti weerarri kanan jedhamne dhukkuba vaayirasii koronaatiin gaggeeffamaa jiruu fi yeroo lubbuun namoota hedduudhaa biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti gaaga'amarra bu'ee namoonni hedduun galaafatamaa jiran kanatti gochishuu kanneessaa gara jabina fi jibbiinsaan guutameen obboloota keenyarraa intarneetii cufuu infoormeeshinii akka hin argatamne gochuun kun seera addunyaan isaa ta'uuti akka waaqattis akka rabbittis akka safuuttis akka sirna gadaa Oromoottis kan nama gaafachiisu. Seenaa keessan hin xureessina. Seenaa of jalaa hin balleessina. Obboloota keenyarraa intarneetii akka isin bantan ammas irra deebi'uudhaan kabajaadhaan isin gaafanna. Intarneetii cufuun obboloota keenya lubbuu isaanii gaaga'amarra buusudha. Akkuma beekamu biyya keenya keessattis guyyaarraa guyyatti namoonni dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabaman akka addunyaattis haa ta'uuti akka biyya keenyattis guyyaarraa guyyatti dabalaa deemaa jiru. Biyyoota Itaalii, Ispeenii fi biyyoota akka Ameerikaa, Iraanii fi biyyoota Faransaa fi Jarmanis dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti kan dhukkubni kun babal'achuu danda'an jalqaba of eeggannoo gochuu dhabuu fi infoormeeshina qabaachuu dhabuutu har'a isaan kana gatii kafalchiisaa jira. Biyya keenya keessattis namootuma muraasatu hanga ammaadhaa sagalee uummataaf ta'ee iyyaa jira malee mootummaan xiyyeeffannaa itti kennee akka hojjechaa hin jirre hundi keenya quba qabna. Kanaaf mootummaan Itoophiyaadhaa akka tattamatti intarneeta banuuf kabajaan isa gaafannaa galatooma. السلام عليكم. اسمي أحمد ملكة. أطالب السلطات الإثيوبية التوقف الفوري عن انقطاع الاتصال والإنترنت عن غرب إقليم أوروميا، وألا يستمر هذا العزل العدوي في هذه الأوقات الصعبة التي تمر على العالم أجمع. وشكرا. مكانك يا أحمد ملكة، موتومان إثيوبيا muggeessa yookiin ammoo dhiibbaa uummata biyya Oromiyaa irratti godhaa jiru kan neetworkii intarneetaa fi karaa adda addaatiin wal qunnamtii isaan addunyaa waliin qaban irraa kute akka dhaabu gaafadha. Kun immoo yeroo hamtuu akkanaa keessatti diinummaa yoo taate malee tarkaanfii seeraa timit waan ta'eef akka dhaabu gaafadha. ስሜ ሰዓድ እስማኤል ዩሱፍ እባላለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት እኔ መጠየቅ የምፈልገው በምዕራብ ኦሮሚያ ወለጋ ዞንና በደቡብ ኦሮሚያ ጉጂ ዞን ለረጅም ጊዜ ኢንተርኔት አገልግሎትና የስልክ አገልግሎት መቋረጡ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እነዚህ ሁለቱ ዞኖች ለረጅም ጊዜ በኮማንድ ፖስት መከላከያ እንደሚተዳደሩ ሁላችንም እናውቃለን። እንግዲህ በዜጎች ላይ የሚደርሰው ሰቆቃና ይህ ሰብአዊ መብት ሳያንሳቸው በኢትዮጵያ ኮማንድ ፖስት የሚደርስባቸው ሰቆቃ ሳያንሳቸው ዛሬ የኮሮና ወረርሽኝ ዓለምን እያናወጣትና ዓለም ላይ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት እየቀጠፈ ያለው በሽታ ኢንፎርሜሽን ከማግኘትና ከማጣት የተነሳ የብዙ ሰው ህይወት እያለቀ ነው። ዓለም እንደዚህ ደም እንባ እያለቀሰች ባለችበት ወቅት በጭካኔ ተሞልቶ ከህዝባችን ላይ ኢንተርኔት አገልግሎትና የስልክ አገልግሎት የዘጋ መንግስት በአፋጣኝ በፍጥነት እንዲለቅላቸውና ህዝባችን ተገቢውን እና አስፈላጊውን ኢንፎርሜሽኖችን እንዲያገኙና ራሳቸውን እንዲጠብቁ እንዲሁም ደግሞ የሀገር ሉዓላዊነት እንዲጠበቅ ከተፈለገ መንግስት በአፋጣኝ ኢንተርኔት አገልግሎትና የስልክ አገልግሎትን እንዲለቅ እንጠይቃለን። ይህ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይህ ጭካኔ የተሟላበት አንኮ ሙጃሂድ አብዱልቃድር ጀዳማ ዲሜን ራ ዱበዱ ዲማ ኢንተርኔቲ ኡመተ ኬኛ ካን ጉጂ ፊ ወለጋ ንራ ጩፈሜቲ ኡመኒ ኬኛ ካን ጉጂ ፊ ወለጋ
intarneetiin irraa cufamee rakkoo garagaraatiif saaxilamaa turuun isaanii yaadatamaa. Ammas akkuma itti fufetti dhibeen koronaa vaayirasiis kan yeroo kanatti addunyaa yaaddessee duguuggaa sanyii irratti geessaa jiru jechuun danda'amu yeroo kanatti dhufee biyya keenya seenee jira. Uummanni keenya hanga har'aatti hubannoo akkasii hin qabanii, waan irraa dhagaan takka illee hin qabanii, karaa dhagaaniin takka illee hin qabanii, mootummaas hin qabanii. Yoo mootummaa qabaannee Abiy Ahmed yoo dhuguma mootummaa keenya kan ofiin jedhu taate, yoo mootummaa Oromootii ofiin jedhu taate, uummata keenyaaf akka intarneetii gadi dhiisuu gaafadha. Gochaa gara jabummaa diinni iyyuu namarratti hin hojjenne kana yeroo kanatti mootummaan keenya, mootummaan Oromoo ofiin jedhu Abiy Ahmed nurratti raawwachuun akka nagaddisiisu asumaan ibsachaa kabajaaf jaalalaan ammas akka nama tokkotti mootummaan Abiy Ahmed uummata keenya, uummata Gujii fi Wallaggaatiif daqiiqaa ammaa kanatti oolee osoo hin bulle akka intarneetii gannu dhiisuun gaafadha. Galatoomaa, ulfaadha. Kam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota uummata Oromoo bal'aa. Ani maqaan koo Ayyuubee Taajii Rashiidii jedhama. Egaa mootummaan Itoophiyaa uggura intarneetiitii fi tajaajila neetwoorkii Oromoota lixaa irraa ega cufee bubbulee jira. Kanaaf uummanni akkuma addunyaatti dhibee koovidiin namoonni du'an baay'achaa waan jiraniif, kanaaf mootummaan Itoophiyaa uggura intarneetii fi neetwoorkii Oromoota lixaa irraa cufee osoo oolee hin buliin hatattamaan akka irraa kaasuun gaafadhaa. Galatoomaa, ulfaadhaa.